ufeeggannoo har'a appilikeeshinoota sadi ka osoo isin hin beekne odeeffannoo keessan sassaabanii qaama biraatiif dabarsan isin quba tokkollee irraa hin qabdanii isinittuma fayyadamtanii faayidaa isaa qofa laaltanii itti fayyadamtu isaan garuu odeeffannoo keessan fuudhaniit nama biraatiif geessu yookaan immoo haakaroonni akka moobaayilii keessa yookaan immoo akkaawuntii sooshaal miidiyaallee haa ta'u googilillee haa ta'u akka hak godhan taasisu. Kanaaf har'a waan addaa isinitti himuuf waan deemuuf subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaa. Akkuma jalqaba irratti dubbachuuf yaadattachuudhaan inni jalqabaa AVG antivirus in the security kan jedhu kana Play Store irratti search yoo gootan kunoo akka AVG antivirus security kan jedhu kana Play Store irratti yoo search gootan kunoo isa amma screen irratti mul'atu kana jechuudha yoo ka isin dhufu kan namni miliyoona 100 download godhee fi namni miliyoona 7 laale kun yoo isin dhufe kan amma screen irratti argaa jirtan kana jechuudha. Yoo fayyadamtanii faayidaa isaa akkuma beekamu vaayirasii moobaayilii keenya yookaan miidhu ta'ee vaayirasii kana moobaayilii keenya irraa qulqulleessuuf oola. Garuu miidhaan isaa maal godhaa? Odeeffannoo keenya viidiyoo haa ta'u, footoo haa ta'u, fuudhee ofirratti hambisee sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo weebsaayitii adda addaa irratti raabsaa jechuudha. Kanaaf ifin jechuudha suuraa yookaan viidiyoo nama kamittillee agarsiisuu hin dandeenye karaa kanaan nu jalaa bahuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo nu barbaachisa. Maal gochuu qabnaa? Akkuma itti fayyadamneen daddafnee bilbila keenya irraa balleessuu qabu. Inni kunis tokkoffaa jedhu jechuudha. Inni lammaffaa use browsers kan jedhu jechuudha. Chaayinatu tolchee Chaayinaan kan tolchitee fi lammiileen isaanii maal akka hojjetan ittiin to'achuuf akkasumallee immoo maatiin daa'imman isaanii maal akka hojjetan ittiin to'achuuf tolchite jechuudha. Nutillee yeroo tokko daa'imman keenya maal akka hojjetan ittiin to'annaa jechuudha. Inni kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha kan screen irra jiru kana nama meeqatu download godhee nama biliyoona tokkotu download godhee nama miliyoona 21tu laalee jechuudha. Kanaaf waan daa'imman keenya gootu ittiin to'achuuf yoo kan buufne itti fayyadamne taate wanti inni miidhaa geessisu keessaa namni kamuu waan ati hojjetaa jirtu eessa akka jirtu salphamatti si to'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa? Erga itti fayyadamnee geessineen booda completely daddafnee maal gochuu qabnaa? Delete gochuu qabnaa jechuudha. Delete gochuu qabna. Inni sadaffaan super VPN fast kan jedhu kan screen irra jiru kana jechuudha. Nama miliyoona 100 kan download godhee nama miliyoona 4 kan ilaala jechuudha. Faayidaan isaa tokkoffaa neetworkiin keenya akka nu saaffisu taasisuudha. Kan biraa immoo fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa ta'ee biyya keenya jijjiirree onlaayinii hojjechuu fakkeenyaaf Niwuzilaand gochuu dandeenya, USA gochuu dandeenya, Ingilaand biyya jijjiirree hojjechuuf nu gargaara. Garuu immoo maal godhaa? Odeeffannoo keenya jechuudha. Kanneen akka paaswordii sooshaal miidiyaa kanneen akka googilii ni hambifata. Karaa kanaan immoo haakaroonni cabsaniitiin akka waa hunda odeeffannoo keenya jechuudha nu jalaa fudhatan taasisaa jechuudha. Kanaaf isa kana gonkumaa fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Kana fakkaataa like, share, comment gochuun dagatinaa nagataa.